Hashama akkam jirtu hordoftoonni chaanaala keenya kun Moonet Akaadaamii irraa barnoota herrega kutaa shanaffaa Galgala keessa deebii boqonnaa tokko hojjennee kan isiniif dhiyeessinudha. Barumsa keenya guyyaa har'aatiin boqonnaa tokkoffaa keessatti waan baranne Galgala keessa deebii isaati kan ilaallu. Inni kunis waa'ee himoota wal qixaa sararaa furuu, ibsamoota aljeebiraa, paatarnii, tarmoota wal fakkaatan waan akkasii kan barachaa turre hammam yaadanna waan jedhuufi. Isinis gaaffii kana nu wajjin hojjechaa amma xumuraatti akka nu hordoftan isiniin jenna. Kallattiimaan gara gaaffii hojjechuutti dabarra. Gaaffii tokkoffaan paatarnii lakkoofsa armaan gadii lakkoofsa itti aanan barbaadi jedha. 1 3 7 15 31 63 jedhe lakkoofsi kun lakkoofsa jalqaba irratti jiru lamaan baay'isee tokkotti deema. Fakkeenyaaf tokko yoo ta'e inni itti aanu tokko baay'isuu lama ida'u tokko ta'aa jira. 3 jedhee 3 baay'isuu lama ida'u tokko 3 baay'isuu lamaan 6 6 ida'u tokkoon 7 inni itti aanu 7 baay'isuu lama 14 14 ida'u tokko 15 15 ida'u baay'isuu lama 30 30 ida'u tokko 31 jedhee itti fufa. As dhufne 63 baay'isuu lama 126 126 ida'u tokko 127. Amma sattaanus argachuufis 127 lamaan baay'isnee tokkotti dhaan. Inni kunis 255. Inni itti aanus akkuma kanatti waliin baay'isnee argachaa deemna jechuudha. Baansaa 1 2 4 8 16 32 inni jedhu immoo lakkoofsa asirra jiru lamaan baay'isaa isa deemu jechuudha. Fakkeenyaaf tokkodhe tokko baay'isuu lama. Inni kun immoo 2 jedhee 2 baay'isuu 2, 4 jedhee 4 baay'isuu 2, 8 jedhee 8 baay'isuu 2, 16 jedhee 16 baay'isuu 2, 32. Inni itti fufasitti 64, itti aansee 128, itti aansee 256 jedhee itti fufaa deema jechuudha. Lamaan baay'isaa deema waan argatu lamaan baay'isaa deema inni kun immoo. Asitti immoo 1 4 9 16 25. Inni kun lakkoofsuma iskweerii godhaa deema. Toorumaan yookiin tartiibaan lakkoofsa iskweerii godhaa deema. 6 iskweeriin 36, 7 iskweeriin 49, 8 iskweeriin 8 48 64 jedhee itti fufaa deema jechuudha. Daansaa firaakshinii makana barreessaa deemu 6 7 torbarraa 8 jedhee itti fufaa deema jechuudha. 6 7 8 9 jedhee itti fufaa deema. Lamaffaan paatarnii tuqaalee armaan gadiif baay'ina tuqaalee bakka duwwaa fi afaa fi irratti argamu qabu barreessi isa jedhu. Tuqaa kana yoo ilaaltan tuqaa jalqaba tokko jira. Isa lammaffaa irratti immoo dalga kana lama taasise achiis lama taasise. Isa sadaffaa irratti immoo dalga kana 3 achii ol 4. 3 isa kana 4 achii ol 4. Dalga kana 5 achii ol 5. Asitti immoo achii ol achii as 6 achii ol 6. Dalga kana 7 achii ol 7 ta'a jechuudha. Kanaafuu tuqaan as keessatti 6 asiin 7 achiin asii ol guutama jechuudha. Kanneen armaan gadii himoota roga A jala jiran ibsama jijjiiramoota roga B jala jiran wajjin walitti firoomsi isa jedhu. A irratti lakkoofsa 27 hir'ate. Lakkoofsa 27 hir'ate isa jennu kun immoo xaa hir'isuutu 27 yookiin immoo jijjiiramaarraa lakkoofsi 27 hir'achaa jiraachuu isaa lafitti arginu kun lakkoofsa 27 hir'ate argisiisa. Fakkeenyaaf xaa hir'isuu 27 ishee jettu kunooti. Lakkoofsi kun lakkoofsa 27 hir'achaa jiru yookiin immoo jijjiiramaa lakkoofsa 27 irraa hir'achaa jirtu agarsiisti. Kanaafuu kun deebiinsaa caa ta'a. Inni itti aanu lakkoofsa 27 baay'ate gaafa jennu immoo maxxantuu 27 kan qabu jijjiirama maxxantuu 27 qabu. Yeroo keessatti immoo jijjiirama maxxantuu 27 qabu kun daarra waan jiruuf deebiin kana daa ta'a. Lakkoofsa 27 firame inni jennu immoo waamsisaan jijjiirama 27 kan ta'e. Lakkoofsa 27 firame yeroo jennu waamsisaanii jijjiirama 27 bakka itti ta'etti inni immoo aarra jira. Asitti immoo lakkoofsa 27 caale gaafa jennu immoo jijjiiramaatti 27 idaamaa kan jiru. Inni immoo irra jiru kunoo. Jechuudha deebiinsaa irra jira jechuudha. Ibsamoota armaan gadii salphisii jedhu immoo ibsamoota salphisuu keessatti ibsamoota aljeebiraa salphisuu keessatti tarmoota wal fakkaatoo adda baafannaa jennee turre. Tarmoota wal fakkaatoo erga adda baafannee booda immoo warra wal fakkaatan sana walitti da'uu yookaan walirraa hir'isuu dandeenya jenne. Walitti da'uu walirraa hir'isuu kan dandeenyu immoo
mallattoo isaan qaban ida'uu yookiin nageettii hir'isuu isa isaan qaban irratti hundoofnee walitti daanee walirraa hir'isna. Fakkeenyaaf asitti 9 8 jira. Tarmoonni kun tarmoota wal fakkaatoodha. Isaan kana walitti da'uu yookiin walirraa hir'isuu dandeenya. 9 hir'isuu 8 caa ta'a. Ida'uu taa 14 ta'an immoo 15 ta'a. Tarmoota wal fakkaatoo kana lamaan yeroo walitti daanu jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf inni kun immoo 15 xaa 9 yaa 3 xaa 4 yaa 6 xaa yaa inni jedhu kun tarmoonni wal fakkaatoon xaa warri qaban fakkeenyaaf kunoo 15 xaa hir'isuu 3 xaa ida'uu 6 xaa 15 fi 6 21 dha 21 hir'isuu 3 immoo 18. Kanaaf 18 xaa ida'uu 18 xaa ida'uu yaa warra ta'an immoo walitti daana 9 yaadhaa fi 4 yaan 13 dha 13 hir'isuu yaan 12 yaa 12 yaa caan immoo 4 yaa ida'uu 7 xaa ida'uu 2 yaa ida'uu 3 xaa 4 yaadhaa fi 2 yaan 6 yaadha 6 yaa ida'uu 7 xaadhaa fi 3 xaan immoo 10 xaa 10 xaa ta'uu kana gaafa salphatu kana taachuudha. Gaafi daarra isa jiru kana immoo yaala isintu yaala daarra isa jiru kana immoo fi keessanii hojjettu kana. Shanaffaan ibsamoota aljeebraa armaan gadii gatii jijjiiramoota isaanii kenname bakka buusuun shallagi jedhama. Asitti xaa walqixxee 12 fi yaa walqixxee 38 yoo ta'an xaa ida'uu yaa shallagi kan jedhu bakka buusuun furuu keessatti gatii jijjiiramaa nuu kenname bakkuma jijjiiramaa nuu kenname buusnee walitti da'uu fi walirraa hir'isuu qofaadha. Fakkeenyaaf bakka xaatti 12 asitti nuu kennameera. 12 asitti nuu kenname kana fuunee bakka xaa kana buusna. 12 ida'uu jenna. Ida'uu yaa jedha waan ta'eef meeqatti daana 38. 38 gaafa itti daanu meeqa ta'a? 12 fi 38 50 ta'a jechuudha. Asittis bakka kana yeroo dhufnu bakka kanatti A lama nuu kenname B 3 nuu kenname 8 A B inni jedhu immoo 8 maxxantuu lamaan isaaniiti. Baay'isuu A lama nuu kenname 2 baay'isuu 3 ida'uu 2 baay'isuu baan immoo 3 nuu kenname 2 baay'isuu 3 jenna. Isa booda 8 si'a 2 16 16 baay'isuu 3 24 48 ida'uu 2 baay'isuu 3 immoo 6 walqixxee 54 deebiinsaa 54 dhufaa jechuudha. Deebiin kana 54 aan 10 fi baan 3 yoo ta'anii 4 A hir'isuu baa ida'uu 15 shallagi 4 baay'isuu aan jedhu 4 baay'isuu 10 4 baay'isuu 10 ida'uu hir'isuu baa inni jedhu immoo baan 3 nuu kenname hir'isuu 3 ida'uu 15 4 si'a 10 40 hir'isuu 3 37 37 ida'uu 15 37 ida'uu 15 52 kanaafuu 52 ta'a jechuudha. Deebiin kana 52 ta'a. 52 ishee irra jirtu kanammoo isintu yaalaa ofii keessanii hojjettu. Ishee kanammoo bifuma namoo jedheen ofii keessanii hojjettu. Namoota wal qixaa sararaa armaan gadii furii kan jedhus ni ilaalla. Fakkeenyaaf A marrasa jiru kana yoo furree xaa ida'uu 8 wal qixa 10 jedha. Xaa ida'uu 8 hir'isuu 8 wal qixxee 10 hir'isuu 8. Maaliif irraa hir'isnaa kan jedhu kana gaaffii yoo qabaattan immoo xaa kana gatii xaa barbaadaa jirra waan ta'eef xaa qofaatti hambisuudhaaf lakkoofsa jedhana jirtu biraa hir'isnee balleessina. Erga asirraa hir'isnee immoo gama kanattis ceesisnee hir'isuun dirqama. Asii hir'isnaan gama wal qixa gamaas ni hir'isna waan ta'eef. Kanaafuu seera kana fayyadamnee gama kanarraa 8 hir'isnaan gama kanarraa 8 hir'isnaa jechuudha.
xaa wal qixxee 10^8 2 ta'a. Kanaafuu gatiin xaa 2 jechuudha. Gatiin xaa 2 ta'a. Baasaa yoo jenne xaa ida'uu 15 wal qixa 19 kan jedhu xaa ida'uu 15 hir'isuu 15 wal qixxee 19 hir'isuu 15. Iseen kun 15 hir'isuu 15 0 waan taatee fi xaan wal qixxee 15 hir'isuu 19 hir'isuu 15 4 gatiin xaa 4 taati jechuudha. Dhufnee mee daa kana yoo jenne immoo maa hir'isuu 23 wal qixxee 16 maa hir'isuu 23 wal qixxee 16 jedhuuf immoo maa hir'isuu 23 ida'uu 23 wal qixxee 16 ida'uu 23 jenne kun hir'isuu 23 fi 23 0 ta'a waan ta'eef maan qobaatti hafteetti maan wal qixxee 16 ida'uu 23 39 jechuudha. Gatiin maa 39. Bifuma kanaan gaaffiiwwan afan kana hojjettanii xumuruu dandeessu. Gilgaalli boqonnaa tokkoffaa xumurri boqonnaa tokko kana fakkaata. Barattoonni keenya gilgaala kana hojjettanii haala kanaan barumsa boqonnaa tokko keessatti barattan yaadannoof akkasiin itti hojjechuu dandeessu jechuudha. Ergaan keenya har'a qabnu inni kan biraan barattoonni waggaa darbe sun biratti barachaa turtan ta'u kanneen haaraa galmooftanii barumsa keessan tuutooriyaalii itti fufuu barbaaddan barumsa keessan akaadaamiitti qabxii gaarii fiduus yoo kan barbaaddan yoo ta'e nu biratti akaadaamii tuutoriidhaan akaadaamiin Moonet tuutorii isinii qopheesse bifa bareedaadhaan isinii kennu waan barbaaduu fi karaa onlaayiniis galmooftanii onlaayiniidhaan barachuu kan barbaaddan nu biratti galmaa'uu dandeessu. Kan biraan barattoonni addumaan magaalaa Adaamaa keessa jiraattan Adaamaa keessa barsiisota yuunivarsiitii garaagaraa yuunivarsiitii beekamoo irraa ba'anii fi barsiisota muuxannoo yeroo dheeraa qabaniin tuutoriyaalii bareedaa waan isinii laannuuf addumaan immoo qormaata ministirii kutaa 6-8 kanneen fudhattan tuutoriyaalii bifa addaatiin qopheessinee qabna. Bilbila kanaa gadiitiin nu argachuu dandeessu. 9 41 76 95 72 ni kan biraan 9 26 50 2 91 ni kan biraan 9 17 57 4 81 bilbila kana keessaa kan barbaadaniin bilbiltanii yeroo barbaadanitti nu argachuu dandeessu. Ijoollee keessaniifis barumsi isaanii akka sirriitti galuufiif nu biratti fidaa barsiifadhaa isiniin jenna. Yeroo gaarii qabaadhaa.